Bakka jirtan maratti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Hundumti keessan nagaadhaa? Yeroo darbe Bijigaan magaalaa Adaamaa seenee mana haadha isaa deemuudhaaf geejiba waan dhabeef bakka bulmaatii hoteela qabatee sana booda bakka nyaataaf galetti ijoollee shamarran tokko wajjin wal baruu. Ijoollee shamarran sunis immoo akka isaanii wajjin bashannanu gochuu isaanii keessumaa mucaa jiitutu jedhamtu tokko garmalee walitti haasa'aa turuu fi bareedina ishee dinqisiifachaa turuu dhageenyeerra. Sana booda Bijigaan dhugaatiidhaan qabamee sammuunsaa akka machaa'u waan ta'eef hunduma isaanii afeeraa turuu fi hoteela magaalaa Adaamaa keessa jiran hunda keessa naanna'aa turanii gara dhumaa irratti hoteela yookaan mana ragadaa siitii jedhamu akka ba'aniin barsiisaa isaa mana barumsaa obbo Teessoo jedhamu argee isaanii waamee, obbo Teessoo namni biirkoortii seene haadha isaan gargaaru jedhi haadha kootti naa hime jedhee sagalee boo'icha qabuun dubbachaa otoo jiruu fi konkolaachisaa fi jiituudhaan qabamee gara hoteela siree qabamee jiruutti utuu inni deemaa jiru addaan cite. Kutaan itti aanu maal ta'e na laataa? Walumaan haa hordofnu. Konkolaachisaan laadaaf jiituun waliin ta'anii Bijigaa kutaa ciisichaasaa keessa galchanii. Jiituunis kutaa isa itti aanu kireeffattee ol galtee rafte. Barii yookaatellee dammaqinsa Bijigaa eegaa turte. Hiriyoonni ishee doormii seenanii bilbilaniiruufi. Nagaa ta'uu waan isaanitti himteef ciree isaanii nyaatanii deebi'anii rafaniiru. Bijigaan garuu dafee hirribaa ka'uu hin dandeenye turee dammaqee. Gaafa dammaqu mataa isaa irratti sibiilli waan fe'ame itti fakkaate. Boowwuu mataa hin dandeenye kan yaadatu hanga kilaba piirkoort seenuu fi irbaata nyaachuu isaa akkasumas mucaa jiitu jedhamtu tokko waliin wal baruu isaa qofa yaadata. Sana booda waan beeku hin jiru, waa tokkollee hin yaadatu. Balballi karaa alaa itti cufamuusa arge. Rifatee ka'ee taa'uuf yaale. Tiratee shaanxaa isaa ilaale. Ni bane. Qarshii 350 qofa arge. Qarshii waggaa 3 guutuu walitti qabe keessaa kan shaanxaa yookaan boorsaa isaa keessatti arge qarshii 350 qofa. Lafatu itti naanna'e. Haadha isaa yaade. Haadha isaa karaa eegaa jirtu sana yaade. Ollaa galgala mana ta'anii haadha isaa waliin isa eegaa turan yaade. Waggaa 3 oliif marrummaan isaa maree qarshii walitti qabee galgala tokkotti daaraa botoroo gochuusaa hubate. Dhadhaa abidda buute ta'utu isaaf gale. Haati isaa sabbata ishee moofaa sana irratti gudunfitee kan ergitee fi eeyyee haati isaa sabbata ishee moofaa sana irratti gudunfitee kan ergaa turteef yaade. Haati isaa bara jireenya ishee guutuu isaaf jettee osoo hin jiraatin kan dabarsee ta'uu itti dhufe. Sagalee isaa ol kaasee boo'e. Deessuu koo, haadha koo, aayyoo koo jedhee hirqinfate. Ni boo'e. Akka nama qalbii dabarsee sirba Abbitee Kabbadaa sirbuutti ka'e. Dhiiga ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fixxee osoo siin darbin darbuuf deemtaa haadha koo akkamsiif ta'uu.
dhiiga ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fixxee osoo siin darbin darbuuf deemtaa haadha koo akkam siif ta'u. Iji kee silaan didee boo'ichaaf dursi uume wal arguus natti hin fakkaatu garaa sabbataan hidhu gidduutti immoo ni bo'a. Deebi'ee immoo ni sirbaa. Imimmaan kee gaafasii yommuu na geggeessitu deessee guddiftee na dhaabdee haadha koo akkam siif ta'u. Eeyyee irra deddeebi'ee jecha kana jedhe boo'ichaa fi fakkarsuu itti fufee. Anumaayyuu sii ta'uu hin danda'u. Ani tortoraa buqqee quufeedha. Haadha isaa kan gane sabbata haadha isaa irraa hiikee nyaatee kan deessuu isaa ganu abaaramaadha. Naman ta'u jedhe sagalee isaa ol kaasee akka nama iyyuu. Jiituu ni dhageessi. Tokko tokkoon kan inni jedhu dhagaa jirti. Waan gootu wallaalte. Seenuu ni sodaatte. Nama itti waamuufis akka isaa wallaalte. Dhiistee deemu immoo garaatu ishee dide. Osoo yaada kana kaastee buustuu kutaa bijigaa keessaa waa lafa dha'uu dhageesse. Fiigdee yeroo seentu bijigaan lafarra diriireera. Citaan funyoo morma isaarra jira. Dhiigni funyaaniif afaaniin isa yaa'aa jira. Jiituun hanga dandeessu iyya kukkubuuste. Ni iyyite. Namni achitti walitti qabame. Ambuulaansiidhaan hospitaala jeneraal Adaamaa jeneraal seene. Achi keessas yeroo dheeraadhaaf osoo of hin barin ture. Baatii 4 booda of bare. Yeroo dammaqu haati isaa Aadde Biddiiqeen wayyaa aadaa Oromoo miidhagaa uffattee teessee jirbii fo'aa turte. Aadde Biddiiqeen jalqaba irratti kan uumamtee turte yoo ta'e illee gargaarsa abbaa Jiituu fa'iin taasifameefiin manni baadiyyaa haaromeera. Harmeen isaa kun hospitaala ta'anii bijigaa wallaanaa turanii. Nyaati kan isaanii deddeebi'u mana Jiituu fa'iitii ture. Waggaa itti aanu dhiibbaa Jiituutiin mahandisummaa barachuu eegale. Jiituun haala nama ajaa'ibuun sababa bijigaatiin hiriyoota isheerraa adda cittee hafte. Ati dhiphoodha. Sanyii keef qoodda. Eeyyee ati dhiphoodha jedhamte. Isheen illee isa waliin qayyabachuu erga eegaltee qabxii fannisuutti kaate. Qabxii baay'ee guddaa ta'een eebbifamte. Iskoolaarii argatte. Iskoolaarii kanaan Ameerikaa Yuunivarsiitii Harvard galte. Innis qabxii olaanaan xumuree mahandisa ta'ee mindeeffame. Amma mahandisoota daandii baaburaa Itoophiyaa keessatti saayitii Joorgisitti ramadamanii hojjechaa jiran keessaa bijigaan isa tokkodha. Aduun boosoo bahaa jira. Lallabi qeesii bataskaana Joorgisii birbirsa guuroo irraa gadi lakkafamaa jira. Sagaleen dhaga'amaa jiru sagaleewwan biroo jiran ukkaamseera. Baay'ee sagalee guddaa waan baasuuf sagaleewwan biraa magaalaa Finfinnee keessaa liqimseera. Kan lallabamaa jiru kana qofatu dhaga'ama jechuun ni danda'ama. Biyya amantaa adda addaa hordoftu wal kabajjee jiraachaa jirti jedhamu keessatti sagalee hanga kana gadi lakkisuun mankaraaresummaarraa kan adda bahee ilaalamu miti jedhanii namoonni odeessan jiru. Itti fufaniis jeequmsa amantaa kaasuudhaaf tattaafachaa kan jiran fakkaata sagaleen isaanii gaafa dhaga'amu.
jedhanii maqaa isaan dha'u. Mootummaan Habashaa yookaan mootummaan warra Abisiiniyaa amantaa qaba ture. Amantaa inni hordofu kunis aangoo mootummaan qixaa yookaan immoo sanaa aangoo mootummaan ol kan qabu ture. Harka mirgaa mootummaa ta'ee kan fedhe muree kooba ture. Kanaafis lafa Oromoo abbaa biyyaa irraa hari'anii qabachuuf shoora guddaa taphataniiru. Har'allee kan hojjechaa jiran salphaa miti. Biyyoota addunyaa kanarra jiran keessaa kan taabonni samiirraa itti burqu Oromiyaadha. Kan bishaan amantii eebbifamaatu keessaa burqa jedhamu biyya abbaa godaa qofa. Biyya abbaa gadaa qofa. Sabalatu keessaa burqe jedhanii lafa Oromoo barbaadan qabatu. Biyya Oromoo saamu. Oromoo lafaa fi qe'eerraa buqqisu. Oromoo lafaaf qe'eerraa buqqisu. Amantaa of fuuldura qabanii lammii koo gidiraaf saaxiluu isaanii salphaa ture. Sababa isaaniitiin kan qe'ee isaanirraa godaananii fi rakkinaaf saaxilaman manni haa lakkaa'u. Lafa amma bataskaanni kun qubatee Oromoon meeqa akka irra ture seenaaf haa dhiisnu. Akkuma agartan hektaara guddaa irra jira. Mooraa kana keessa gamaa gamana dhaabbatanii waamanii wal dhageessisuun hin danda'amu. Moggaa yaa turuutii walakkaa bataskaanichaa dhaabbatanii illee sagam tokko dhageessisuun hin yaadamu. Sagalee nama dhaga'amaa jiru garuu mooraa oddoo gam tokko caalu keessaa ba'ee laga ce'ee muummee qaxxaamuraa jira. Kun kaayyoo amantichaa miti. Amanticha da'oo godhatanii ergama kan biraa kan adeemsisan yookaan kan raawwachaa jiran ta'uu isaa keessa odeeffama. Uummata jeequun nama hin gaafachiisu. Seera naannoo yookaan environmental law'uutiin naannoo faaluun environmental pollution kanarraa akkamitti adda ba'a jedhanii namoonni yaadan guutaniiru. Kana gidduutti Bijigaan waan yaadadde jedhe. Eeyyee waan yaadadhe akka har'aa osoo lafti kun hin qotamin bara 1984 akka lakkoofsa Habashaatti namichi Baayitaawwii jedhamu tokko bututtuu uffatee bakka amma qotamaa jiru kana dhaabbatee lallabaa ture. Mataan isaa faaciraa'eera. Miilli isaa duwwaadha. Maayikiraafoonii qabatee uummatatti lallabaa ture. Yeroo sana mootummaan Ihaadigi miila lamaan miti miila tokkoon illee hin dhaabbanne. Har'a kufa boor kufa jedhamee Habashoota aangoon harkaa baheen eegamaa ture. Boo du'aatu dhuufaa jettani? Baayitaawwiin kunis raajii hima jedhamee namni isa marseera. Anis karaa deemaan ture. Itti goreen dhaggeeffadhe. Namni hundumtuu ameen jechaa kan inni jedhu hordofaa jira. Oromoonni baay'eenis jilbeenfatanii ameen ameen jechaa turani. Baayitaawwiin jedhame kunis akkas jedhe. Kan tokkummaa keenya diigu qubeen laatinii jedhamu hojiin seexanaa tokko dhufeera jedhe. Itti fufees yeroodhaaf malee ni bada. Sagalee baay'een ameen jedha. Tokko taanee itti duuluu qabna. Tokko taanee itti duuluu qabna. Ameen ameen ameen. Kan lallabus kan ameen jedhus nama dhibu. Afaan uummata biraa irratti duullee balleessina jechuun gama kamiin iyyuu ergaa amantii miti. Yeroodhuma sana keessa Amboo Bataskaana Mikaa'elii Awwaarootti kan wal fakkaatutu raawwate jedhee itti fufee.
akka Bijigaan jedhutti Amboo bataskaana Mikaa'elii sana biratti taaboti deemaa ture. Booda akka tasaa dhaabbate. Kana gidduutti qeesiin tokko kan jedhan ajaa'iba ture. Rakkoon akkasii bakka hedduutti nu quunnamaa jira. Kunis kan ta'e qubee laatiniini. Erga qubeen laatinii biyya kana galeedha. Isgoo jedhaa taaboti deemuu dide jedhanii qeesichi dubbatanii. Dhugaa se'ee kanameen jedhe tokko jira. Garuu biyyi isaa Amboodha. Qeesiin kana dagate. Ijoolleen Amboo maalummaa isaanii irratti qoosaa hin beekanii. Isaaniif amantiin waan biraa, eenyummaan kan biraadha. Eenyummaa isaanii kan tuqu agartuu isaaniitti dhufe gadhee hin jaallatanii. Eenyummaa irratti, maalummaa ofii irratti, Oromiyaa irratti obsa hin qabanii, hin araaramanii. Eenyummaa ofii xiqqeessuun isaaniif gadhummaadha. Of wallaaluun ammoo gadhee caaluudha. Gadhaa'uudha jedhanii amanu. Akkuma qeesiin dubbatee taaboti socho'uu dide jedhameen xinnaaf guddaan dhalaaf dhiirri kanarratti tokko. Abbootiin aangoollee ija dimeeffatanii ilaalu. Gaafa kanas dargaggoonni taabota faana deemaa jiran sekoondii baay'eetti hin fudhanne, daqiiqaa tokkollee hin gubne. Akkuma qeesichi taaboti socho'aa jire qubeetu waan akkasii fide. Qubee ergamaa seexanaati akkuma jedhaniin dhagaa gamaa gamanaa furuursuu eegalanii. Taabonni dhaabbate jedhanis ka'eera jedhame. Amboo gara galgalaa lafatu gaggalagala jechuun callisee miti. Garbummaa caalu eenyummaa ofii wallaaluudha. Yeroon sun afaan Oromoon qubee laatinii fayyadamee barreessuu fi barrachuun waggaa itti jalqabame ture. Ilaalaa egaa jara of tuultuu kanaaf afaan ofiin fayyadamuun hojii seexanaa ture. Inni kan keenyaallee xiinsammuun isaa olola isaaniin waan hatameef jilbeenfatee itti sagadaa ture. Dursee kan ameen jedhu yoona isa kan keenyaa ta'uu hin oolu. Tarii kan afaan keenya bares taalaata. Har'as kunoo sagaleen bataskaanicha keessaa gadi lakkifamu laga ce'ee muummee qaxxaamuraa jira. Odaa birbirsa gooroo Joorgis irraa kan gadi lakkifamu. Malkaa Daabbuus yookaan Piyaasaa irraan gadee Malkaa Daabbuus godaanaa Charchar godaanaas jedhamu kana hora Finfinneetti Filwaatti dhaga'ama. Karaa bitaa irraa Caffeetumaa yookaan kiiloo 6 hanga Qarsaa Kaasaanchisitti dhaga'ama. Muummee lagaa amma kana hunda keessa naanna'ee buukkisa. Gara lixaatti sagaleen ba'u buufata konkolaataa biyyoolessaa fi laga birbirsa gooroo yookaan Piyaasaa gidduu jiru rukutee as deebi'a. Sagaleen birbirsa gooroo bataskaana Joorgisii ba'u laga birbirsa gooroo qabatee irraan gadee masaraa mootummaa bu'ee laga Harreetti bulgaafata. Irraan gadee ECA fi istaadeemii gidduu jiru keessa naanna'ee bukumsa. Sagaleen Joorgis irraa ba'e kun isa Maariyaamii fi isa yuunivarsiitii kiiloo 6 jala jiruuf ergaa dabarsa. Kan achii ba'uus Madaaniyalam ga'a. Kan Maariyaamii kiiloo 5 fuutee Sillaasee kiiloo 4 ga'a. Sillaaseen fuudhee Gabreelii fi Gabreeliin ammoo Isxifaanosii fi Uraa'eliif dabarsu. Kan dabarsaa jiran
fakkaata. Walharkaa fuudhanii magaalaa obomboleetti wacaan uumamte fakkeessanii. Gara galgalaa sagaleen bataskaanota adda addaarraa ba'utti dabalatee masgiidotarraa sagaleen Allahu Akbar jedhu gamaa gamanaa dhaga'ama ture. Sagaleen yeroo sana bakka lamaaniitii ba'aa ture hanga isaa ammaa hin ga'u. Amma halkan keessaa sa'aatii 8 ta'eera. Sagaleen Joorgis irraa jalqabe isa duraa caalaa itti fufeera. Warri kaanis walharkaa fuudhanii daddabarsu.